ISIS dhaabbata shororkeessummaa jeequmsaa fi garajabummaa garmalee ta'een beekamudha. Hundeeffama isaa jalqabaa biyya Iraaq keessatti kan godhate gareen kun haleellaawwan mirgoota dhala namaa sarban hedduu biyyoota addunyaa hedduu irratti qaqqabeef garee itti gaafatamummaa fudhatudha. ISIS akkamiin dhufe? Ka'umsa dhaabbata kanaa hubachuuf seenaa dhiyeenya kanaa kan baha giddu galeessaa of duuba ilaaluun barbaachisaadha. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Siinqee Miidiyaa. Qophii keenya mil'uu addunyaa har'aa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa jechaa viidiyoo kana laayik gochuudhaan akkasumas namoonni haaraa taatan chaanaalii keenya Siinqee Miidiyaa sabskiraayib gochuun eegalaa jennaa. Turtii gaarii. Bara 2003tti Ameerikaan Iraaq weeraruudhaan mootummaa Saadaam Huseen kuffiste. Kufaatii mootummaa Iraaq itti aansee jeequmsa dhalateen gareewwan waraanaa gara jabeeyyii ta'an Alqaayidaa jedhamanii fi Iraaq keessatti argaman mul'achuu eegalan. Gareen kunis boodarra dhalachuu ISIS'if sababa hangafaa ta'e. Namoota jalqabuu sochii kanaa keessatti shoora olaanaa fi ijoo taphataa turan keessaa tokko Abu Musaab al-Zarqawii kan jedhamu yoo ta'u, namni kun hidhataa biyya Joordaan yaada kaalifaa yookiin mootummaa Islaamummaa kan baha giddu galeessaa keessa diriirutti nama amanu ture. Gareen Zarqawii jalqaba irratti humnoota US Iraaq keessatti buufatanii turan haleeluu irratti kan xiyyeeffatee ture yoo ta'u, boodarra garuu gochaa shororkeessummaa fi garajabinaa hedduu namoota nagaa irratti raawwachuu eegale. Gareen kun gochaawwan sukkanneessoo mirgoota dhala namaa sarban kanneen akka kokkee yookiin mataa namaa goorra'uu fi boombii daa'immanitti hidhuun bakka namoonni nagaa itti heddummaatanitti dhoosuudhaan lubbuu namoota hedduu galaafateera. Waldhabdeen Siiriyaa keessatti uumame bara 2011tti guddachaa dhufuun isaa gareewwan gara jabeeyyii kanaaf carraan haaraa akka uumamu godheera. ISIS daangaa isaa babal'isuu fi dhaabbata isaa Siiriyaa keessatti hundeessuuf carraa bal'aa kan argate yoo ta'u, sochiin isaanii tooftaadhaan kan guutame ta'uun isaa fi gareewwan finciltoota naannichaa biroo ofitti makuudhaaf fedhii qabaachuu isaaniitiin maqaa horatanii beekamuudhaaf yeroo dheeraa itti fudhanne ture. Bara 2014tti ISIS Iraaqii fi Siiriyaa keessatti bakkeewwan hedduu to'achuudhaan kaalifeetii hundeessuun Abu Bakar al-Baghdaadii nama jedhamu akka hoogganaa isaatti labse. Gareen kun duguggaa sanyii namoota Yaziidii dabalatee gochaa jeequmsaa sukkanneessaa himuudhaaf illee gurra namaatti hin tolle raawwachuu itti fufe. Ololli siyaasaa yookiin pirooppaagaandaan isaaniis namoonni hedduun bakkeewwan addunyaa mara irraa akka garee kanatti dabalaman taasiseera. Yeroo kanarraa eegalee gareen kun yakkaawwan waraana hedduu dhala namaa irratti raawwachaa jira. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf lammiileen Itoophiyaa amantiidhaan kiristaana ta'an 30 qarqara galaana biyya Liibiyaatti ajjeefamuun isaanii seenaa yeroo dhihooti. Viidiyoo gareen kun yeroo sanatti gallakkise irratti akka mul'atutti namoonni 14 qarqara galaanaatti mormi isaanii yoo goorra'amu, warri hafan 16 ammoo dhukaasa qawweetiin akka ajjeefaman agarsiisa. ISIS ajjechaa sukkanneessaa kanaaf ifatti itti gaafatamummaa fudhachuu irra darbee dhaamsa kuni ergaa dhiigaan mallattaa'e warra fannootti amananiif ergamedha jedhu dhaamanii turan. Dhimma kanarratti bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa yeroo sanaa dhimmicha qorachaan jira jechuu irraa kan hafe deebii qubsaa osoo hin deebisiin
dhimmichi ukkaanfamee hafuusaatiin hedduun mufataniiru. Seenaan balaliisaa humna qilleensaa biyya Joordaan kan ture Maawut Safii Yoosef Alkasasbee nama jedhamus gara jabina garee shororkeessaa kanaa ifatti kan mul'isudha. Balaliisaan xiyyaara Joordaan kun xiyyaarri waraanaa inni keessa ture kan F-16 jedhamtu sababa irratti walii hin galamneen Siiriyaa keessatti erga kuftee booda garee hidhattoota ISIS'n qabamee jiraatti gubamee du'e. Qondaaltonni Ameerikaa fi Joordaan akka jedhanitti sababni xiyyaarittiin itti kufteef rakkoo makaanikaalaa irraa kan ka'edha yoo jedhan, ISIS immoo xiyyaarichi misaa'ila kootiin rukutamee kufee jechuun dubbata. ISIS jalqaba baatii gurraandhalaa bara 2015 Alkasasbee osoo hin ajjeesiin booji'ee ture. Achis mootummaa Joordaan waliin marii geggeessuudhaaf kan yaale yoo ta'u, maree kanaanis lubbuu Alkasasbee kan baraaranii fi gaazexeessaa Jaappaan Kenji Goto harka isaanii ture bilisa kan baasan ta'uu ibsuun, qooda kanaas mootummaan Joordaan dubartii Saajidaa Al-Rishaaw jedhamtu kan yaalii shororkeessummaa fi meeshaa dho'aa qabachuu isheetiin mootummaa Joordaanitiin duuti itti murtaa'ee ture akka gadhiifamtu gaafatan. Mootummaan Joordaan qaama waliigaltee kanaa ta'uun Alkasasbee bilisa baasuu irratti cichee kan ture yoo ta'u, Al-Rishaawii osoo gad hin dhiisin dursa paayiletiin isaanii Alkasasbee lubbuudhaan akka jiru mirkaneeffachuuf gareen ISIS ragaa akka erguuf gaafatanii turan. Kun kanaan osoo jiruu ISIS fulbaana 3 bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti viidiyoo daqiiqaa 22 du'a paayiletii kanaa agarsiisu gadi lakkise. Viidiyoo daqiiqaa 22 gareen ISIS gallakkisaniin paayiletichi mana hidhaatii baafamee yommuu jiraatti ibiddaan gubatu kan agarsiisan yoo ta'u, gochaa isaanii kanaafis itti gaafatamummaa guutuu akka fudhatan ibsanii turan. Gareen ISIS naannolee to'annaa isaa jala jiran Siiriyaa, Iraaqii fi Liibiyaa keessatti miidhaa hedduu qaqqabsiiseera. Gareen kun Afgaanistaan, Masrii, Faransaay, Indooneeziyaa, Taajikistaanii fi Yuunaayitid Kingdom dabalatee biyyoota gara 20 biroo keessatti haleellaa lubbuu namaa galaafateef itti gaafatamummaa fudhateera. Gochaaleen sukkanneessoo garee shororkeessaa kanaan raawwataman himamanii kan hin xumuramne ta'uu isaanii irra darbee gurra namaatti kan hin tolledha. Haleellaawwan ciccimoo Afgaanistaan keessatti mana barnoota shamarranii, hospitaalota akkasumas kutaa da'umsa dubartootaa irratti raawwachuun dubartoota garaatti baatanii fi narsoota galaafateen fa'i himatamu. Waggoota dhiyoo asitti gamtaan humnoota Ameerikaan durfamu ISIS daangaawwan ISIS'n to'ataman duubatti dhiibuu kan danda'e yoo ta'u, haleellaa irratti geggeeffameen gareen kun naannoo fi hooggansa isaa baay'ee dhabee jira. Haa ta'u malee sodaachisummaan ISIS ammas kan jiru yoo ta'u, bakkeewwan to'annoo isaa jala jiranii fi addunyaa mara irratti haleellaa raawwachuu itti fufeera. Eegaan daawwattoota keenya, qophiin keenya mil'uu addunyaa Siinqee miidiyaa irratti isiniif qabannee turre isa haga ammaatti hordoftan ture. Hedduu akka irraa barattan homaa shakkii hin qabnu. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uu keessaniif galata qabdu. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik godhaa. Siinqee miidiyaadhaaf haaraa yoo taatan ammoo odeeffannoowwan wayitawaa, qophiilee barsiisoo fi bashannansiisoo biroo argachuudhaaf chaanaalii keenya sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yeroo biraa qophii wal fakkaatuun haga walitti deebinutti horaa bulaa.